Sani morga deessanii booddee istiikiidhaan kan Kadhaan keessa baada lubbuu kan fayyisu akka balaa isaa kan na boqochiisu murtee na barsiiste amantii kootee rakkoon jechuu barbaanna. Kanaan gaaffii waan nu gaafattaniif isinii deebisee baay'inaan miidiyaa irratti hin dubbadhu actually jiru tarii nama isin beektanii afaan Amaariffaan kan yeroo baay'ee barsiisu namni sun nu bira hojjeta kanaaf nama sanatu nu biraati kusataa nu fida nama nu fida ala kana ture akkasiin dhokannee hojjechaa ture jechuudha. Dhoksaan qabu kun yaali dhokannee jechuun koo just namni suni promote gochaa ture baay'inaan jechuun dhimma fayyaa saalquunnamtii dhiirota irratti hojjedha waan ta'eef baay'inaan dhimma kana irratti baay'inaan hin maxxansu kanaafidha malee just namni kamiyyuu yaalii isaa argachuu danda'a. Isin galee miti kanadha. Kan yeroo baay'ee isaanii jiru waayee kan yeroowwanii jireenya gaarii jiraachaa jiran kanadha. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya dhaggeeffadha. Dhimmoota fayyaa saalquunnamtii wal qabatan kamiyyuu dhiironni rakkoo dafanii fixachisuu ta'e qaamni saalaa keessaan ka'uu diduu yoo ta'e wantoota kanaan wal qabatan yoo isin qabaattan kottaatii mana yaalaa Nuuratti Alamaa teessoon keenya magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabaay lakkoofsi bilbilaa piroofaayilii jala jiru Duwwaa 937 Duwwaa 776 darkan jiru bilbila kanaanii nama kan biraa sinirraa kaasaa beellama qabachuun barbaadde yaalii akkasiin barbaadnaan direct net forward godha waan ta'eef haala kanaas jechuun barbaada. Telegiraamiidhaan nu qunnamama yoo an telegiraamiin allaalan telegiraamiidhaaf yeroo tokko imos nallaala waan ta'eef kanaaf ilaaluu dandeessu jechuun barbaada. Actually hojii waaqaatti hin dabarre hojii waaqaatti waan dabarre hin qabnu waan like yeroo tokko beektu hubannoo dhabuurraan kan kee waan isinitti fakkaata like kuni yaalii kennamudha malee hojii waaqaa wanta hojii akkasii jedhamutu mirga baay'ee kun reproductive health right dha kuni mirga isaaniitti namni waan biraa gochaa irraa miti. Namni kamiyyuu maaliif fakkeenyaaf dubartiin tokko sababa kanarraa kan kee maaliif boossi maaliif dhiphatti waan sirraa qabu sirraa. Kan biraan dhimma kanaa wal qabatee dhimma fayyaa kan biraatiin wal qabatee namoonni keessumattuu amma fakkeenyaaf yeroo ammaa kana namoonni baay'ee medical check-up gootan keessatti ijoolleen biyya arabaa deemuuf jettanii sababa garaagaraa kan kee qorannoo meedikaalaa kan kee kuftanii birrii keessan kasartan baay'ee keessan jiru. Qorannoo meedikaalaa guutuu gochuu barbaadan dursitanii utuu viizaa piroosesiin jalqabanii gochuu barbaadan nu biratti argachuu dandeessu. Bakki argama keenya magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabaayidha. Hayaat Daraartuu Addabaabayitti argamna. Lakkoofsa bilbilaa baawara jiru nu bilbilaa yookiin immoo keessaan nu qunnamuu dandeessu karaa tiiktookiinis ta'e isiniin jedha. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraan xumurra. Already anis dadhabee nama hedduu ilaaleerra. Har'a nama hedduu ilaalle lafa agartu. Hedduu ilaalleerra dadhabneerra. Isuma ammaasaa wal ilaalaa wal baay'inaa waan ta'eef do you come and specialize in gynecology for women? Yeah, why not? Why can taroti number si zero marsat rufe rakkoon jiru. Kana santi fakkaata sooretti galatoomii thank you so much. Angammaat moderate gochaa turu keedhaaf baay'ee galatoomiin hundi keessan caaltuu shallamaaf soorettiin bakka tiyaal tanaadha isaan lamaan keessan namoota teessoon keessaneessa magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabaay. Hayaat Daraartuu gaafa dhuftanii bilbila piroofaayilii koo jedha dhaqaati tuqaa baawoo jedha dhaqaati fuudhaati bilbilli sun harkan jiru gaaffiin qabeettanii gaaffii yerna cannaqina ani deebisuun harkan jiru bilbilli nama kan biraa harka jira nama kan biraa sinirraa kaasa ishee isin jechuun barbaada. Baay'ee ulfaadha. Hayaat Daraartuu Addabaabaay isin jedheera. Mirmana walii garaa sirriitti jira yaaliin gatiin isaa baay'ee gatii kan meedikaala kan irraati parsantii 30-40 gadi bu'aadha. Kottaa ilaalamaa isiniin jenna. Thank you so much guys. Qaama dhiiraa kan turkiitti guddoo sana bal'inaan na ofiisimee keessaan naqunnaa rakkoon qabu hin barbaadatanan qaamni saalaa si erguu dandeenya achitti. Ulfaadha. Thank you so much guys.
boofin jedha. Utuma dammilleetu mi'aawu maragu utuun taa'ee isin wajjin haasaa olee natti tola. Utuun taa'ee barsiisaa olee garuu ganama bahee hojii nan dadhabee. Dadhabeera amma sa'aatii lama waan ta'eef. Thank you so much ulfaadhaa. Bye. See you. Dooktar sababa maaliif marsaan laguu jeeqama? Naaf himi maaloo jettii gaafiini yeroo baay'ee marsaa laguu dubartootaa kan jeequ tokkoffaa irratti laayif istaayilii yookaan immoo haala jiruuf jireenya isaaniiti. San keessaa immoo tokko yeroo baay'ee dhiphina keessa turu yookaan istirasii keessa turu hormoonii waan jeequuf jeeqamu marsaa laguufidha. Akkasumas kan biraa haala yookaan sirna soorata isaanii dubartoonni baay'een nyaata sirnaan hin nyaanne yookaan sheeppii isaanii eeguuf akkam furdanne sodaachuudha nyaata sirnaan hin nyaanne marsaan laguu isaanii ni jeeqama. Akkasumas kan sadaffaa laayif istaayilii keessatti dubartoota garmalee sochii qaamaa yookaan eksersaayisii hojjetanis hormoonii waan jeeqamuuf marsaan laguu isaanii ni jeeqama. Kan afuraffaa immoo haala qaama isaanii garmalee furdachuunis akkasumas ta'e garmalee huqqachuunis jeeqamuu hormooniitiif waan isaan saaxiluuf rakkoo yookaan jeeqamuu marsaa laguu fiduu ni danda'a. Akkasumas dubartoonni tokko tokko ulfaatina garmalee qaban yeroo gabaabaa keessatti ulfaatina isaanii kan gabbuusan yookaan sirna nyaataatiin akkasumas eksersaayisiidhaan daddafanii yoo ulfaatina isaanii hir'isan hormoonii waan jeequuf kunis jeeqamuu marsaa laguu namatti ni fida. Walumaa galatti yeroo baay'ee marsaa laguu jeeqamuudhaan kan dubartoota rakkisu rakkooleen amma isin hime kanarraa kan ka'edhaan. Rakkooleen biraatis osuma jiranii rakkoon baay'ee isaan rakkisu immoo kaniin asiin olitti isin hime kana jechuudha. Kanaafuu marsaan laguu tokkommoo jeeqame jechuudhaaf akkasumas dooktara bira deemtanii ilaalamuuf wanti barbaachisu yoo xiqqaate marsaan laguu san jeeqame ji'a 3 oliif walitti dhufee jeeqame kan ture ta'uu qaba. Jeeqame jechuuf immoo tokkoffaa irratti yeroo itti dhufuudha. Yoo guyyaa 21 fi 35 ala ta'e jechuudha. Yoo 35 ol turee fi akkasumas yoo 20 takka gaditti kan dhufu ta'e. Akkasumas dhufee yoo guyyaa 7 ol kan isinirra turu ta'e akkasumas yommuu dhufutti hammi dhiigaa yookaan hammi dhiigu kan duraaniitiin addatti baay'ee kan dhiigu yoo ta'edha. Yoo kun ji'a 3 oliif kan isinirra turu ta'e mana yaalaa deemtanii dooktaraan ilaalamuu qabdanii. Kan biraa immoo marsaa laguu wanni jeequu danda'u qusannaa maatii yookaan kontiraaseepshinii isin fayyadamaa jirtanidha. Keessattuu kontiraaseepshinii harka jalaan galu impilaanoo kan jedhamu kan waggaa 3 turuu fi akkasumas kan harkarra waraannatan marfee ji'a 3 yommuu fudhatanitti jeeqamuu marsaa laguu ni jiraata. Akkasumas yoo ji'a ji'aan postipiil jidduutti kan fudhatan ta'e postipiiliinis marsaa laguu jeequu ni danda'a. Kanaatti aansuudhaan immoo kan marsaa laguu jeequu danda'u rakkoo oovariitii fi akkasumas gadaameessaati. Kun immoo infekshinii gadaameessaa ta'uu danda'a. Xannacha gadaameessaa kan maayoomaa jennuun ta'uu danda'a. Akkasumas rakkoo oovarii kan piikos jedhamus marsaa laguu jeequu ni danda'a. Kana malees rakkooleen hormoonii kan akka hormooniin taayiroid garmalee burquu fi akkasumas garmalee xiqqaachuu akkasumas hormoonii piroolaaktiin jedhamulleen marsaa laguu keessan jeequu ni danda'a. Kanatti aansuudhaan immoo namoota dhukkuboota biraa qabdan kanneen akka dhukkuba kalee, dhukkuba tiruu akkasumas dhukkuba onnee kan isinirra ture yoo qabaattan ta'e kunillee marsaa laguu jeequudhaaf isin saaxiluu danda'a. Kanaafuu marsaa laguu keessan haalaan isin hime sanitti ji'a 3 ol kan ture yoo ta'e yeroo takkallee ta'uu deemtanii mana yaalaatti ilaalamtanii rakkoo isaa baruun baay'ee barbaachisaadha. Fayyaa ta'aa galatoomaa hanga ammaa yoo maatiin ta'e fooloo koopii sheeriin godhuudhaan maatii haa taanu galatoomaa. Dubartiin ulfaata akka timira nyaachuu ni dandeessi. Timirri faayidaa addaa ta'e dubartoota ulfaatiif qaba. Tokkoffaa irratti timirri faayibarii akkasumas mineraalootaa fi vaayitaaminoota baay'ee kan qabuu fi salphumatti anniisa kan danda'u waan ta'eef dubartii ulfaatiif baay'ee fayyada. Tokkoffaa irratti faayibarii baay'ee waan qabuuf gogiinsa garaa yeroo ulfaa dubartoota baay'ee rakkisu salphumatti irraa ittisuu danda'a. Akkasumas vaayitaaminootaa fi mineraalota baay'ee waan qabuuf kanneen akka ayiraniitii fi fooliik asiidii waan of keessaa qabuuf hir'ina dhiigaa yommuu ulfaa dubartoota baay'ee qunnamu irraa ittisuu danda'a. Dubartiin ulfaa yommuu isa nyaattutti anniisa gahaa waan kennuuf jecha dadhabbii, dhukkubbii mataatii fi kanneen akkanaa irraa ittisuu danda'a. Faayidaa adda ta'e kan dubartootaaf qabu ammas yommuu dubartiin ulfaata akka torbee 35 yookaan sanii ol taatetti yoo kan timira kan nyaattu ta'e salphumatti dahuu akka dandeessuu fi ciniinsuun ulfaa akka baay'ee irratti turre godhuu danda'a.
Sababni isaatis fiinxee gadaameessaa akka laaffatuu fi salphumatti akka banamuu danda'u waan godhuuf yommuu ciniinsuun isaan qabetti yeroo dheeraa osoo hin turre daddafanii akka da'aniif baay'ee isaan gargaara. Fayyaa ta'aa galatoomaa.